Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa isin jirtan isin jecha arraantan immoo oduu ajaa'ibaatiin isin gabaddee dhufee jira. Dhiyeenya kana egaa akkuma waliin beeknu namoonni godina Shawaa keessatti waan ta'amanii beektanii jechuudha. Fannoon namoota 22 jeeftee jira kun 21 jeeftee jira kun nama 12 jeeftee jira. Taateen kun jechuudha egaa waan namoota hedduu ajaa'ibsee jiru. Anis oduu waan kanaa irratti waan qoradhee ifa baasee jirutu jira. Yeroo Oromiyaa keessatti jechaan waan barameetis jiru waan namoota beekudha. Garuu kan barana caalaa kan ta'e kana barana fi irraas tokko egaa wanni wallagatti ta'e irraa gadi deebi'ee taate uummanni keenya immoo garuu waan jijjiiramaa takka tan qabanis hin jiru. Garuu immoo namni ajjeefame hangas ta'e namni ajjeefame maarree dabaluutti ajjeefame maarree ajjeefame tarkaanfii fannoo fudhatu uummanni keenya fudhachuu ni danda'a. If duuba deebi'anii irraa immoo garuu maarree guyyuu maarree dudieetan yoo irraa dhaabbata wayya maaliif kan tokkos maarree hima baluu samgas ajjeese maarree ajjeese fannoon ifilti garaagarummaa hin qabnu isin galte. Yoo fannoon ibidda qabu isinis ibidda qabna waan ta'eef ibidda waan ta'eef namoota ni deema. Kana qofa osoo hin taane egaa hiriiraatu jira hiriira guyyaa kaleessas deemamaa ta'e maalirraa hiriira jechuudha. Hiriira yuunivarsiitii takka qofa irraa ba'an yuunivarsiitii takkittiin bichaan gadi baatee hiriiraatu jira akkanaati hiriira ba'a maarree baay'ee maal egaa hiriira yuunivarsiitiin takka mataa isiitii baate jechuudha. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin Amboodhaa bichitiin hiriira ba'u faayidaa takka hin qabdu yuunivarsiitii qofaaf miti gaafa jechuudha. Amma dura fannoon nama mataa irraa murtee wanni godhaa turte namuu caljaaniiti itti eegan turan jechuudha. Gaafa sun hiriira sun kan dirqiin namni itti gadi baasu gaafa hiriira baay'ee malee namni gadi hin baane sodaa garuu fannoon gaa sodaa tokko ta'e halkan jechuudha eegattee nama akkasitti bakka eegattee ture shan tokkoon immoo hiriira yuunivarsiitii irratti biyee waliin isaan gaa kana jedhanitti Oromoon daangaa irratti dhumuu hin qabu Oromoon daangaa irratti ajjeefamuu hin qabu Oromoon maal irratti ajjeefamuu hin qabu wanni bara ammaan dura jamaa ture bira cuqtee fannoon tarkaanfii kanaa kana fudhate qe'ee isaaniitti dhufee ganda isaaniitti dhufee garuu yoommoo tarkaanfii kana uummanni Oromoo jechuudha gadi dhiyeemee tarkaanfii kana fudhate guutuun tarkaanfii fudhatanii uummata Oromoo taasisu kan akka isaan tarkaanfii fudhanne maaltu kana fidi maa gadi hin dhiifne uummata keenya akka isaan gadi dhiisanii fannoon tarkaanfii fudhatoon akka Soomaaliin tarkaanfii fudhatoon maa gadi hin dhiifne uummata keenya hooggantoonni naannoo Oromiyaadhaa gadi baaniif ittiin dubbatan kan waan marga garaachuu namu maaliif gadi dhimaan dhiifne namu siibiidhaati siibiin qawwee kun qabuma kunis qaba fannoon ifirti garaagarummaa jira fannoon kan keenya kana kan dhabate itti dhiitanii kan fannoodha kan keenya kun haadha bakka godhaniif egaa garuu tarkaanfiin isne fudhatan sanii jechuudha. Namoonni kunis hanga sun ajjeesan hanga suniitu ajjeefame oduu haqiiqaa ta'e kan dhugaadhaa namoota achirratti ajjeefaman irraa ifatti isinii ta'isa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane oduun isaanii oduu sobaati jechuudha guutuutti namoota kunis maarreedhaa tuminta kunis maateetuti kunis maarreedhaa tuti jechuudha namoota hin taane ofaadhaa jiranii haleellaa jechuudha. Hidhattoonni fannoo jechuudha godina Shawaa lixaa aanaa nunnoo qomombatti gaggeessan kana keessatti onkololeessa 19tti gaggeessan halkan bara 2025tti namoota nagaa irratti kan raawwatan hanga daa'immaniitti jechuudha. Dubartootaaf daa'imman dabalatee namoota 25 olii kan du'e jechuudha. Jiraattonni warreen gandaa oduu dhugaadhaa kanneen dabarsaa jiran jechuudha. Haaluma kanaatiin immoo garuu warreen gandaa irra jiraatanii kanneen ibsan jechuudha. Namni ibsaa Jamaal Sodaa maqaa isaatiif jecha kaaniif hin himne jechuudha. Sodaatee dhiise namoonni dhuman irraa olee jechuudha ni dubbachaa turanii garuu immoo jiraattonni gandaa kana haalasanii sodaan tanas gaggeessanii achuma keessattuu callisaniitis turanii jechuudha. Maaliif hidhattoonni kun haala kanaa godhamaaf nuti akkana taana jee maqaa isaatiif if hambisuudhaaf jechuudha. Haaluma kanaatiin jechuudha namoonni hedduun ergaaniif waan akkasiisan agaranii booda uummanni hanga kanaa tudhamee hangasii tudhamee jechuu isaan osoo hin taane jechuudha. Fiinxaaleeyyiin kun yoo isa galanii ta'e isarraan dhaqanii uummata Oromoodhaa haala kanatti tarkaanfii irratti fudhatan kan jiru. Isaan garuu bakki isaan galan godina Guraageedhaa keessatti galanii jechuudha. Achi keessa ta'anii achirraa manneen qotee bulaadhaa fi akkasumas hundaa buqqisanii jaarsolees daa'immanis dubartoota ulfaatis hunda irrattuu miidhaa gurguddaa isaan gaggeessaa jiran jechuudha. Ta'anii kun daawwatan jechuudha. Namni ibsa haala kanaatiin kanneen erganiif usaniin booda jechuudha. Namoonni hedduun akka itti dubbatanis hin qaban akka itti himatanis hin qaban akka itti ilaalanis hin jiru jechuudha. Ammoo kana irratti jechuudha ibsa kanaatiinis halkan sa'aatii 2 booda jechuudha muddee eeruura isaaniitiin obbo Qaasim Maamoo kan jedhamu jechuudha. Sheekh Muhammad Hassan kan jedhaman maatii isaanii waliin warreen ajjeefaman keessaa namoota inni beekamu ta'uudhaan ni hima jechuudha. Jiraattonni godina Shawaa lixaa aanaa nunnoo kanaan jechuudha maqaan isaanii sababa nageenyaatiif jecha kaaniif hin himne dho'issanii irraa turan maqaa isaanii dhiisanii achitti irraa caljaanii
deebi'an hidhattoota kanaan halkan onkololeessa 19 bara 2025 ol manneen Ashagar ce'anii mana geggeessaa isaanii dhaquudhaan jechuudha achumatti hundee isaanii tuuftanii filamtan. Isin galtee kuni jechuudha waan naannoo Oromiyaatti rabbaramee ture wanti beekamu jechuudha. Kana itti aansee immoo oduu takka isinii qaba. Poolisiin federaalaa jechuudha dhiyeenya kana huccuu maqaa uffata poolisii federaalaa fakkeessee jechuudha uffata huccuu federaalaa fakkaatuudhaan ani poolisii federaalaa jechuudha nama tokko irratti miidhaa gurguddaa gaggeessee jechuudha. Garagalee dubartii makiinaa karaa oofaadhaa jirtu dhaabsisee magaalaa Boolakkaadhaatti erga makiinaa kana dhaabsiseen booda haala tiraafikaa fakkaatee huccuu federaalaa uffatee osoo deemu jiru yuunivarsiitii saniin makiinaa qabee makiinaa akka namaa wanni dhaatitti seenee makiinaa baafachiisuu eegale jechuudha. Gaafa inni makiinaa baafachiisu makiinaa inni baafachiisu jiru san tiraafiikni argee ergas booda jala qaceelee osooniif jala fiigu tiraafiika dura maqee maasis karaarraa maqee karaa biraatti qabame. Gaafa achirratti qabamu san qabamiisachirratti qabame saniif poolisiin federaalaa isa san qabee jennaan ani poolisii federaalaa jechuudhaan wal karaakkarrii godhanii ergas booda qabamee to'annoo seeraa jala oole jechuudha. Namni kuni garuutu namni kun akka viidiyoo asirratti daawwataa jirtan kanarratti to'annoo seeraa jala wayita inni oolu kan mul'atudha jechuudha. Wayita isa qabanii haala kanaan wal karaakkaraa jiran jechuudha. Qabanii to'achiisan jechuudha. Namni immoo poolisii federaalaa sun tarkaanfii san jala fudhatee makiinaa san irraa buusee akkasitti makiinaa san gara wanni dhaatitti deebi'ee jechuudha. Hayyame gara oduu keenyaa qalamaatti wayita dabarrutti jechuudha. Muummicha ministeeraa Itoophiyaatii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaadhaa kan turan irratti jidduu gaafii akkamiitu dabre. Pirezidaantiin kun immoo gaafii akkam gaafate. Muummicha ministeeraatiin nagayaatu nu barbaachisaa jechuudhaan haala nageenyaatti gaafii akkana jettuuf kana dhiyeessee jechuudha. Viidiyoo asina jalatti argitan kana dhaggeeffannee mee haa xiqqoo walitti deebinu. ሰላም ችግር ለምንድን ነው መሳሪያ የሚያነሳው ሰው ሐሳቡን በነጻነት መግለጽ የማይችል ከሆነ መጠየቅ የማይችል ከሆነ ስለተናገረ የሚገደል ከሆነ መብቱን ለማክበር መሳሪያ ማንሳት አለበት። አንስተዋል ባለ በዚህ ዘመን ይሄንን የጀመርነው እናስቀጥል ከተባለ የጥይት ተኩስ መቆም አለበት። namoonni hedduun jechuudha yaadataa Junaydii Saaddootii hundinuu kanatti jiran gaafiin isaan gaafatan takkitti isatu hin jiru jechuudha. Abbaa Duulaadhaatiin pirezidaantoota naannoo Oromiyaadhaati hundinuu achuba jiran. Garuutu immoo obbo Kumsaa Dammaqsaadha haala kanaan gaafii kana gaafata jechuudha. Uummata maaliif dirqama rasaasatti geeffama nageenyi maaliif hin dhufne biyyatti jechuudhaan gaafii kana jiru kana muummicha ministeeraa gaafate. Muummichi ministeeraa hanga nageenyi dhufuu kana itti fufnaa qophii kan jechuudhaan gaafii isaa wal faanaan itti fufe. Garuu immoo Kumsaa Dammaqsaa miidiyaa kana guutuu qabatee nama harkaa qabaadhaa jiru irraa isa tokko. Garuutu Kumsaa Dammaqsaadhaatii fi akkasuma pirezidaantoonni naannoo Oromiyaa lama lachuutu kan achitti argaman Shimallis wajjin sadii Kumsaa Dammaqsaadhaa kana keessa gaafii akkas jettu san gaafate jechuudha. Uummata maaf dirqiidhaan rasaasatti waafan nageewwaniif kan barbaachisu nama waliin mari'atame gara nagaatti deebifamuudha qaba. Biittii dhukaasa kanarraa maaf nageen arganne jechuun Kumsaa Dammaqsaa haala kanaan gaafachaa jira jechuudha. ሰላም ችግር ለምንድን ነው መሳሪያ የሚያነሳው ሰው ሐሳቡን በነጻነት መግለጽ የማይችል ከሆነ መጠየቅ ስለተናገረ የሚገደል ከሆነ መብቱን ለማክበር መሳሪያ ማንሳት አለበት። አንስተዋል ባለ በዚህ ዘመን ይሄንን የጀመርነው እናስቀጥል ከተባለ አሳስን ቆፍቲ ፋይዳ ከፊድ ጀቹዳን የጥይት ተኩስ መቆም ሐላፈን ዲያይተ ጀቹዳ ከናፍ ቪዲዮውን ከኛ ከነ እንዳወጣ መርጥ ከይዘን ገለቶማ አኩማ ሰንተኒ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎዳ ገለቶማ ማለት እንጂ አንጎ ዲብራቲ ወለቲ ዴብነት